yeroon ga'ee saba waamameefi yeroon ga'ee. 40-minute program. 40-minute programmiin sagantaa karaa onlaayiniidhaan barumsa dubbii sagalee waaqayyoo faarsaa fi bifa gaaffiif deebiin qo'annaa macaafa qulqulluu kan irratti kennamudha. Sagantaan kun torbanitti al tokko roobii galgalaa akka sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 3 irraa eegalee kan eegalu yoo ta'u, kunis karaa Facebook Live Alamayyoo Nagaash Page jedhamu irraan kan darbudha. Maarree roobii dhufu galgala sa'aatii 3 kaasnee keessummaa addaa qabannee dhufneerra. Sagantaa kana irratti faarfataa baay'ee jaallatamaan Paaster Faarfataa Bafiqaaduu Baqqalee akkasumas obboleessi keenya Olifan Margaa dhufanii kan nu tajaajilan ta'u irraatii nafina eessatti jettanii hin yaadda'ina. Facebook keessan saaqadha Alamayyoo Nagaash Page kan jedhu search godhaatii live irratti akkasumas karaa YouTube Alexo Tube jedhuun roobii galgala sa'aatii 3 irratti nu eeggadha. Irraa nafina 40-minute program eebbifama. Ana fannaa bakka waan si malee beeku abbaa seeratu suuta jettee deemtu.